lakkoofsa lakkaa'uu wallaalle natti mul'anneen jedhe malee ani maali baajaadhe maa akkas wal Ye maal goona gaasitti mul'achuu dhabu ela baay'ee ba mobaayilii irratti ibsan ala Dookter Jamiil mul'ata ni jedhee jedha ni jedhee jedha inni Muhammad dhufeen kun sihrii nama biroo irraa odeessu malee haasawa rabbiitii miti jedhe inni jedhe sun eenyuun ni jedha achi ka'ee maal jedheen 25 kun haasawa namaati malee haasawa rabbiitii miti jedhe kaafiricha kana jechuun kaafiricha kana sadarkaawwan ibiddaa irraa taate saqar isa galchee ho'aa ishee dhandhamsiisuuf jiraa jedhe rabbiin eenyu nama kana yaa Muhammad jedheen 27 sallallahu alaihi wasallam saqar waan taate maaltu si beeksise nama ishee keessatti qol na dhaggeeffadhu please nama ishee keessatti 24 jedhe 24 maal hojii jala dabarta 24 siin jedhe jira miti amma siyaqa yookiin kontekstuwaali waan jedhamu bartee beekta miti yookiin maal jennaan siyaqa kontekstuwaali kana afaan oromootti maal jennaan gararraaf gajallaan kan walii gochuudha amma lakkoofsa 24 gaafa beekotte miti abbaa jedhan si ibsaa dhaggeeffadhu kaa lafuma kaasee si dubbisa kaa ergachee ani ibsa miti amma kanan si gaafadhe jecha rabbii miti jedha hiikan sitti maana dhaggeeffadhu ati macaafarraa hini nagaafa jettan maaliif hiikaan fudhattan anamma kana si deebiidha malee hiikaame hiikaan jiru hiika isaan si dubbisaan jedhe amma kana jedhe jahannaman galcha jedhe malee rabbiin isa kana jedhe kana jahannaman galchuu deema jedha ati moo rabbi jedhe jette jecha sheexaanaa macaafa keessatti sheexaan akkana jette kan jedhu suni murtii sheexaanaa fudhatama achi keessatti fakkeenyaaf Muhammad tooraa isaan barannee amma gaa'imman dhaggeeffadhu miutii dhaggeeffadha miutii irratti qaba yoo inni dubbate calqabarraa kaasan sinitti hima 12 dhaggeeffadhu hiikkaasaa barbaadee miti naanii kinanaaf deebiinsi gaafadhe jecha rabbii sinan dubbisa afaan oromoo elaa koy afaan oromoo an loqoda wallaggaa naasaa hiikkaan barbaanne quraanni yookaan quraanni jecha rabbiitii miti jedha falfala nama biraatii jedha hiika isaan barbaanne taanaan siifa qara'aati akkas jedha naaqara isin jenne naaqara isin jenne qara'uun barbaanne وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر هي كم بربانة تنسين كرا هي كسانا دبسي أكادت هيون أفان رومو سكولارين قرآن ورد بيكا أفان رومو تهي كان يونا دبسيت سين دبسا لكم أفان رومو أنا مرقو أفانين كبو رقو أفانين كبو أبا چالي كنان سين جده قرآن جيچ ربيتي متفلفلنا مبراتي جدا إدو براتي مو قرآن كان ربيتي جده والدي تا قرآن كن قرآن كيسان كن واتو كل ولا كنو كزير ني جده جده اينيو جده جده وليد الممغيراتو جده جده eenyu akka jedhe waan namtichi jedhee fi isa ati ganaa kunoo jaarraa 21ffaa jechuuf jirtullee rabbiin nutti hime quraana keessatti kan warra kaa dura jedheef dhaloota ganaa jalloonni ganaa dhufuuf jiran illee nutti hime rabbiin quraana keessatti si galee waan namtichi jedheef waan jedhamuuf jiru nutti hime walaa kabajnu kaan jallaa miti bar na barsiise deensi gaafachaa jira malee jallaa miti an walaa kabajnu ammaaf jallaadha kaati an jallaa taanaan ati immoo jallaan gadi akka taate beektee taare na dhaggeeffata 11 kaaseen si dubbisa sagada riiseensi wajjin isaa 11 sin barbaannan lakkoofsa 11 sin gaafannan kanin si gaafadhe lakkoofsa 24 si gaafachuu jira 11 naan naqin lakkoofsa 24 ishi ni jedhe inni Muhammad dhufeen kun siirii nama biroo irraa odeessuudha jedhe inni jedhe eenyudha inni jedhe eenyuun rabbi jedhe ragaa atu kan rabbi ta'uu sana gana basin jechaan jira bini wala barsiifnu taana wal barsiifna si barsiisure quraana keerraan si gaafachaa jira si barsiisure jedhe na wal yonkin ragaan si gaafadha yonkin na barsiifta isan si gaafadha unaan deebisne waan na barsiifta falfala nama biraatii jedha quraana jedhaan wala barsiifnu naan jedhe ammati nama dhugilleen fakkiroo haasoftu garuu ala haasan kee wal barsiifna moo maaloodhaan an jette wal barsiifna jette san sin barsiifna
Quraan Kura tokko jecha rana rabbii. miutu irratti qabe na taariku. Itoophiyaan Maali nama bal'attee jirti. nagahu maali nama nageessu wacuu malee yaatte. Sinna gahu bakka sinna gahu. Wala barsiifnu naan jette miti wala barsiifna dhaggeeffadhu. Kura tokko irratti yaa ergamicha aanaa fi nama kophaa isaa qabeenyaa fi ilma malee gara haadha keessaa isa keessaa uumu waliidin ilmugiiraa waliideenyu ilma mugiiraa waliid ilma mugiiraa walii walitti nu dhiisi gidduudhaa bahi ati ittiin ergaa ittiin gahuu malee amansiisuun kan kee mitii jedheen kan hin horii hedduu isaaf godhe ilmaan isaa waliin walgahii hirmaatan Immoo boodan dubbifattanii anoo kanan si gaafii damee afur qofaadha. Eenyu dubbifta boodan dubbifattanii. Kan imaltuuttis horiin isaa waan baay'ee isaan adda hin baafne isaaf godhe jireenya yookiin rizqii ilmaan